akkam jirtu naguma taqawarraa birtukaanii xiqqoo wanta sin gargaaru jedhu ilaaluu fi yeroo qabnutti sammuu keenya waan gaariitti hojii gaariitti qabamuun gaariidha wanta nu fayyadamutti isa jedhuuf teknooloojiin nu gargaaruuf itti fayyadamuun gaariidha isaa fi amma barnoota waggaa barannu yeroo tokko baay'ee yeroo rakkannu jira nuti ijoollee baadiyyaa waggaa jiran akka barbaanneetti yeruma barbaannee laayibrariin argannu akka barbaanneetti dubbisnu amma riisarchii fa'aa waggaa hojjetamu waan tokko irratti deeggarsi akka keenyatti iddoo garaagaraa waggaatti eenyu barannu rakkisaa waan ta'eef isaa akkamitti chat GPT'dhaan fayyadamnee akkamitti riisarchoota adda addaa argachuu dandeenya isa jedhu dubbisuufis haala jirus wanta nu gargaaruu danda'u beekuun gaariidha. Kunoo maal si gargaaruunaan jechaa jira anis gaaffii koo isan siniin jedhee yoo xinnaate riisarchoota biyya keenya irratti hojjetaman hojjechuuf isa yaadii tokko maaltu jira isa jedhu fakkeenyaaf asirratti chat GPT gaafachuuf kanan qopheeffadhee jira give me 10 best academic research Ethiopia rural area leadership focus jedhee gaafachuuf isa yaadee kunoo akkasitti qophii godhadhee ani amman barreessuu sinii yeroo keessan akkan finiif jedheeni asitti paste jedhanii kunoo akkasitti nan gaafadha inni immoo barbaadaa jira kunoo daqiiqaa muraasa keessatti isan jedhee naa baasuuf akka hiriyaa gaariitti jechuu danda'ama kunoo maal jechaa jira wajjin ilaallaa traditional leadership structure irratti hojjetameera asti isaa akka fakkeenyaaf isa kana isa hojjetamee kana iddoo biraatti galii godhadhee ilaaluuf process ta'aa jira library keessa wanta jiru garuu ani amma akka ilaalcha kootti kunoo dubbisuu dandeenya asuma teenyee wanta barbaannu karaa akkasiitiin gargaaramnee hojii keenya library biraa odoon barbaadiin odoo libraries ta'e kitaaba baay'ee ganaa oliif gadi goonee ilaalla malee akkasitti hin argannu mitiire kunoo isaan kaanis women's leadership rural Ethiopia kan jedhu ammuman argeesti isa kana isaanis ilaalla asirratti paste Okalalu kana Africa ti kan hojjetaman kan walitti qabame kana Ethiopia rural women play critical role in agricultural sector jedhee kunoo waan hundumaa asirraa ilaallachuu buufachuu dandeenya riisarchoota adda addaa waggaa hojjennu chat GPT kan jennu kun isa gaafannu wanta gaafannu yoo beekne
amma kaayyoodhaan ala odoon ta'in kaayyoo barnootaaf kaayyoo teeknooloojiif kaayyoo akkasiif gorsa adda addaa ifa kan ta'e yoo gaafanne amma ta'e kallattiin qabsiisuu danda'a isa jedhus nutti agarsiisuu fi wanta nu hordoftaniif galatoomaa jechuun barbaada. Akkasitti wanta barbaadan chat GPT fayyadamaati gaaffilee barbaadan gaafachaa fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf asitti taayitiliyyuu naa kenniin jedheenan achumaan taayitiliyyuu naa kenniit na hojjechaa ture. Isinis akkasitti teebl kontentii na hojjedhu jedheeni na hojjeteera. Bakka ammani gaaffii kootu yaa murteessaadha miti akkuma ammuman gaafadhu sana na hojjeta. Isaaf gaaffii koo irratti hundaa'e chat GPT nu gargaaruuf yaa bakka jirutti kompiitaraa fi neetworkii qabnuun fayyadamne akkasitti of gargaaruu dandeenya. Wanta nurraa fagoo ta'an baay'ee fagoodha inni dhiphachuu odoon ta'in amma dandeenya asuma teenyee wanta nurraa fagoo ta'e sana dubbisnee beekumsa dabalataa haala gaarii ta'een yaa barnoota keenya irratti hojii keenya irratti wanta nu barbaachisan akka hojjennuun gargaaraa jechuuf wanta nu hordoftaniif galatooma.